James Gorti dalega gararo to anka ser bilabo joito mala baga tes gubar balage hoga gatte qabani mu khawdutti sidawani hoga sadalam jira la amin je farad ajoito gora sitter ge gatte huddu tante ni pasittin honnin gona nyar gita os nyar gita wala sitte sa bala ser gol lare arshi tak dolare tak sitter ergu sumuri tak kare gebar masgidati sadaqada lagi masgidati sadaqada ajoito ila tilala be kha شوفوا انت لا بنا ترموتي اجويتو ترموتي ايه دياسبورا ده مال بانك تدرني هناك هناك بدكم بقى بيتي ترموتي اجويتو دلتي بجلابت دي تمداتي فولا بيتي اس غمنا دي من ترغن اجويتو دكالا غتي ديم دكالا دكالا ديم اردا بره ترموتا سامبال مسكين دي كده دكالا ترى اجويتو جو ديستو آنو تو ميركا ابيانو تو ديستو Woi, Abo na tanggal ka kaya story mo dito ram buti rati ka na busa buti na tapi na feri sa tu na dia de bal mala ba ya ko ana ta ajoy tu sarmiti ajoy tu bumna Kata mo dito ram na wa umata ka to ko tike. ajoy tu bare ati mala ba tu wallan saf turki dia mudirta udun ta walla ana muf turki diamta hafakati hudu charka hay mis busa amma bo da manan rubashina no isa bisina wakage kiralis akan galcina mo inshallah jor mo dito ka so mo ma kami or mo dito ram manan rubashu ani beru anta ka kana jabsi surajara kanya isallama kana dikatu tuna shisha si de patte garaba si gogodu udur de patte tesen kama ko sara dufte miskina yetti La kuin atis mira kay sabe kuin qabso teenyatin seenin biya faranji jirta jima kay usi shisha kay harki faddu qabso teenyatin garaba te gogodu uddu dandata ifi matasaqi siman wan sigal kin qabdu yo da shaba kay ga faddu din male qabso teenyatin seenin awar biya faranjin galgala fi biya kan uddu sensan lola daba mare wala sudi ke sagalen kabina ya tu jiki ya no mafiati galle kayan ko namin jannat mo paranda dila kadwar war khaysa tu war sudi irtan dag war america ida shisha khaysa de hada garabat ya sangodu de hada kamera duban shisha sanin kharsa de mamale warra biyara batu sagalen kabina isin bakka maritin sina warri lola kesan jiratu ji karshi quran sini bi ifna diaspora yo wan wor gitani jiratte sini namni tu darbe ka karshi quran gitani isi shisha bi garaba birashin kutu mal sin ergita bar bikka panti bitatallitani wal qabdani bar nami hanu be huda ababo takatakan hortani ba olartani fim betani uso nyaatani tu garatin kofin uso shisha anu garaban koftani kamatani himbene namni nu faar gudan kamera duba teessani suura nama fayyadama yaadani warra suudiitiif sagaleen qabina konkolo bar kafaayiddaa fi paantii dhiiftaniiti asirra yaadanii oti diyaasooraa jettan warra shiishaa fi garaabaa mataa shiish isin wad beeraa fi dhiiraa addaanuun beekamta warri ameerikaadha Akiti si diasporan. alakanda sabera miti anda Warra biyya laa jiru kana isaan dhaggeeffadha warri biyya baratti warri hayroo keessatti teessan nyaataniitu qufne ol yaadanii warra suudiitiif sagalee hin qabina isinii galee adabadhaa ta'a adaba keessanii kolkole nuti yamanitti nagaan ifirra ol dabarsine nama ifirra dhoowwine tattaa'utti yaman kana warra biyya laa kana ifirra dadhabu warri yamanii fi warri Itoophiyaa akka tokkonis maal kan nuti alaan dhoowwine nagaan tatteenyan me jaldu me rodak jarrana wana me jere kany akmo li galatin gafita ke singa bu chor ba ati diaspora Abboota dubifti abon diaspora me jere gefat dubbaddu aye akuma harargen bexa qabdu arsinis bexa qabdisa qabdu arsinis bexa qabdisa kanis ma isaan callisuun kun maali gaafii amma gaafiin qaban isaan tokkoffaan isaan callisuun kun maali isinitti maaltu dhagaamu jira isaan callisuu san ijoollee isaanii jabaadha jechuudha keenya uti nama tumnaa namni nun tubinaan jeena kee isaanii bakka isin maali yaaddan koo isaan mataa yaaddan isin faanaa yaaddanii dhiira akka ta'eeti yoo biyya arabaa keessa jiraatte qabiifiti
waan san hin ta'e asirra Nalage. Haasawa waa'ee mariidhaa akkanuma sodaatetti uummanni harargee qabee ammallee miidhutu hin jiru. Harargee yoo qabaa taate yoo isaan shan qaban harargeen kudhan qabu jirti na dhaggeeffadhu. Garuu asirraa yaadanii waan akkanuma ijoolleen nama fira dhoowwuu dadhabdee sodaatetti ara hin jeena. beeri galgala fi waasaapii keessa ciisee bulaa oolu haa dubbatu waa araara. Aku ummata dhaggeeffadha amma carraa kan naannoo. Kaisin tuqe irraa dhoorka. Gonkumaa akkana gartee cal jettaniit walirratti walii wajjina ifuma waliin nyaatina. Diinni kee diina keeti. Kiyya jechuun kiyyuma. Akkasiin beekamee gutakka. Akkuma isaan callisanitti callisu. Akkuma isaan callisanitti jettee matti bufta akka jirtutti mataan isaa marii guddaadha lola guddaadha callisuun mataan isaatu. Asirra tolbaatanii isummaa wal kaan argaltanii diina beekan. Yaa bakka diina beeytee caljaudha kan itti danda'ee itti dhiyaatu lolee firaa dhorkuudha irraa fagoodha ammoo hamilee namaatu quuraa miti caljaudha. Namu ka isaan hojii isaa ofu jira isinis itti fufaa. Akkas karaa nu baasisani. Yaa aboo isin kan hundinuu. Bakkitti maal jettan isin? Nuti nurra facaafii taajennee marii dhiisuudha bakka. Waliin jifatanii marii dhiisuu. Achiin cinaan gisee mariin rakkoon qabu mariin dhugaadha. Marii dhiisaa jechuun rakkoon qabu. Gaafa isaanis bilchaatanii gaafa namni lameen beekaan lamaan dhufee wajjin haasawee mariin ni buuti. Gaafa gam tokkorra haasawee immoo sodaa fakkaata malee nageenya buusuun jedhamu kana hubadhaa. amma na Lubichaan argee bichaan asirra teessee gaafa wayii waanne sodaadha malee araara buusuudhaan miti oolu. aboos kaatee kaamadu warra qabsoota na keessa irraa qofa qabnee badu warra galgala rafaa bulee miseenjera keessaa qoraa bulee faadaatu dhufee waa marii haasu asii jalee. yaa maal qabattee usaa ijoollee guutaa qacarraa nu kan naamee yaadaan qaba waliin dhiisina wal qorqoraa halkan guyyaa warra faranjii kanallee qorqoraanaa isiniin jee. Keessa ciisaadha if qoraa isinillee wal qoraa bulaa miseenjera keessa ciisaadha qofaan qoraa bulaa. Messenger keessa bulaa namni. Warrumaan dhufee waa'ee nagaa labsa kun galgala halkan qoraa bulee dhiiraadha laala dhuftanii asirra teessanii waa'ee nagaa hin haasofina waan irraa qubu hin qabne. Ati messenger ndaitu. Ati ndaitu messenger. Qabsarraan jira gaafaan qabsarraa bee messenjera dhaqaman. Nuti amma karaa yaman kanatti ni eegalla amma yamanitti eegalla wanni kun amma akkatti hin taane addee kanaan amma akkatti akka haalli kun sirriin. Ni hidhanna warri yaman caatii teessan nagaan qamaadha shiishaa yoo argattan sadaqaa yoo argatte ruuza keessan garaa guuttadha jiraadha jireenya keessan gabaabsinaadha. Qamaatittuu qamalee beekta qamaatii sana jala gorre karaa yaman kanatti namni qamaa walitti namni qamaa kun beekta balaan qabu seetuma wali hojjuma isaan kan nama ijoollee asiitis hojjuma qabu. خلاص فتح كلهم وهات يسري يا رب واحد هينغا هذا فل دكوا هم بلو تو هذا فل يلا هذا اثنين يا رب يا رب يا رب يا رب ايوه كم يس يس وين جرى كينيا akan ibutan di famna agora ma berikan berapa angka berikan ha berikan berapa angka Allah wallah mohon ziarah mali fi wala rabsatan nyata anture wallahi lazim ko bagabon namni ogare wal molola way solman way solmanja sunambo anti kara rakon kabu wali obsa
wallagayaa waliin deemuu dislaal isa diyaasfooraa gettani ijoolleen teenya namni diyaasfooraa irraa waa eeggatu ni jira datti hin fakkaatu sun kana keessa namni diyaasfooraa irraa waa eeggatu isin keessa ni jira hin jiru jira jedhana